Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummata nageenya keenya akka kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii Bahaa aanaa Balee Gasgaar keessatti dargaggoota barnoota isaanii xumuranii hojii malee ta'an hojii isiniif uumna jechuun mootummaan hojii basaasummaaf leenjisaa jira. Magaalaa Naqamteetti jiraattota dirqamsiisanii hiriira baasaa jiraachuun dhagahamee jira. Miidiyaalee Itoophiyaa keessa torbaan tokko songuutiin dogongora hamaa hedduu kan tuffii hawaasa bal'aa ibsu raawwatanii jiru. Hojjettoonni warshaa biiraa meettaa Amboo meeshaalee hatuun shakkaman hidhaman. Hojjettoonni warshaa biiraa meettaa Amboo lakkoofsi isaanii hin beekamne warshaa keessaa meeshaalee adda addaa hatuun shakkaman hidhamuu gaazexeessaan Kaapitaal gabaasee jira. Oduu biyya alaatiin gaazexeessituun Aljaziiraa Shiriin Abu Al-Aqlii jedhamtu haleellaa loltoonni Israa'el magaalaa West Bank keessatti argamtuun Jeeniin keessatti raawwataa turaniin odoo gabaasaa jirtu ajjeefamuu isii miidiyichi gabaasee jira. Oduu isinitti himuun kan isin wajjin turu Anfawaad Sultaanii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti dargaggoota barnoota isaanii xumuranii hojii malee ta'an hojii isiniif uumna jechuun mootummaan hojii basaasummaaf leenjisaa jira. Odeessa gara biraatiin godinaalee Arsii keessatti kaadiroonni mootummaa ijoolleen keessan shanee deeggarti jechuun manguddoota dararaa jiru. Guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti dargaggoonni barnoota xumuranii hojii malee ta'aa jiraniif hojii isaaniif uumna jechuudhaan walitti qabanii akka isaan basaasummaa irratti bobba'an leenjii kennaa fi akka turan maddeen keenya nuuf himanii jiru. Akka maddeen keenya dargaggoota leenjii sanirra turan waabeffachuun Oromiyaa Freedom Miidiyaaf himanitti mootummaan dargaggoota barnoota xumuranii hojii malee ta'aa jiran walitti qabanii hojii isiniif uumna maqaa jedhuun basaasummaa irratti leenjii erga kennaa turanii booda namoota dandeettii haasaanii nama amansiisuu qabaniif dursi hojiin kan kennamuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Warroon hafan immoo leenjii waraanaa erga fudhattanii booda isin immoo hooggantoota taatu jechuudhaan dargaggoota leenjii irra turan gowwoomsuuf yaalaa akka jiran Oromiyaa Freedom Miidiyaan odeeffatee jira. Bifa kanaan barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman hojii malee ta'aa jiran kanneen aanaa Diksiis, aanaa Roobee fi aanaa biraa irras hedduminaan hirmaatanis yaanni isaanii kun waan isaan hin gammachiisiniif waltajjii isaanii addaan kutanii hafanii jiraachuu hirmaattota waabeffachuudhaan Oromiyaa Freedom Miidiyaan ibsanii jiru. Oduu biraatiin godinaalee Arsii keessatti kaadiroonni mootummaa ijoollee teessan shanee deeggaran jechuudhaan maanguddoota dararaa jiraachuu jiraattonni ergaa isaanii Oromiyaa Freedom Miidiyaan gahanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti maatiin ijoollee gocha ijoollee waggaa 18 oliitiif itti gaafatamummaa fudhachuun dirqama seeraa hin qaban jechuudhaan dhugaan lafa irra jirus kanuma mul'isa jedhan. Kaadireen ijoollee keessan fidaa jechuudhaan maatii dararaa miiraa fi gadoo dhuunfaa keessaa baatanii waliin jireenya hawaasummaa keessan ilaaluun uummata qusachuun barbaachisaadha jechuun maddeen keenya dubbatanii jiru. Namuu maatii fi gosa irraa dhalate qaba. Namni muka irraa dhalate hin jiru. Rakkoon isin uumtan hundi maatii fi gosaas gahuu danda'a waan ta'eef kanaaf kaadireen bakka adda addaatti gocha badii irraa bobbaatanii miira keessan seentanii gadoo dhuunfaaf ta'ee bifa daangaa dabreen futuntanii miidhaa geessuuf deemtu gariin miti jechuudhaan maddeen keenya dubbatanii jiru. Itti dabaluunis kaadiroonni mootummaa sirnaaf amanamuudhaaf jecha uummata waliin jiraattan kan du'aa fi jireenyaan isin waliin jiraatuu fi firaa fi ollaa isaanii miidhuun gaarii miti jechuudhaan dhaamsa isaanii kaadirootaaf mootummaaf dhaamanii jiru. Magaalaa Naqamteetti jiraattota dirqamsiisanii hiriira baasaa jiraachuun dhagahamee jira. Hojjettoota mootummaa dabalatee namoonni hiriira deeggarsa mootummaa magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaachuu didan hidhamaa jiraachuun gabaafamee jira. Guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Caamsaa 9/2022 hiriira deeggarsa mootummaa magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hawaasni magaalichaa humnaan dirqisiifamee baafamu maddeen keenya OFM'tti himan. Hojjettoonni mootummaa seektara isaaniitiin istaadiyeemii irratti argamuudhaan oolmaa isaanii guutanii galuuf dirqisiifaman kan jedhan maddeen keenya qonnaan bultoonni naannawa magaalaa Finfinnee ta'anii fi barattoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa humnaan bakka hojii fi mana barumsaatii butamanii gara hiriiraa geeffaman akka turanis jiraattonni dirqiidhaan hiriiricha irratti hirmaatan himanii jiru.
Dabballoonni mootummaa magaalaa Naqamtee caasaa manneen barnootaa fi biroo mootummaa keessaa qabaatanitti fayyadamuun hiriirri kun akka adeemsifamu hawaasa dirqisiisanii dirreetti baasan kan jedhan jiraattonni waraanni mootummaa hiriira balaaleffannaa bahuu dhiistan jechuun konkolaattota baajaajii fi konkolaataas hidhuu fi hojiirraa ugguraa jiru jedha. Hiriira balaaleffannaa waraana bilisummaa Oromoo WBO guyyaa dheengadda caamsaa 9/2022 bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti waraanni mootummaa humnaan uummata hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa baasee irratti haftan jechuun kaleessa ganama caamsaa 10/2022 irraa qabuun namoota hedduu qabanii hidhaa jiru. Heera impaayera biyyattii bara 1995 tumate keessatti mirgoota dimokiraasii jalatti namni waan fedhe deeggaruu fi dhiisuu akkasumas ilaalcha isaa bilisaan ibsachuu fi fedhii waan itti amaneen hiriira gaggeeffachuu akka qabu dubbata. Haa ta'u malee sirni heeraa fi dimokiraasii fakkeessanii afaan qawweetiin uummata cafaqee bulchaa jiru kun maaliif waan an jedhe qofa hin deeggarre jechuun namootaa fi qabeenya hiriira irraa hafe hidhuu fi ugguruu abbaa irrummaa isaa daran beeksifachaa jiraachuus maddeen keenya Oromiyaa Freedom Miidiyaatti himanii jiru. Miidiyaalee Itoophiyaa keessa torbaan tokko songuutiin dogongora hamaa hedduu kan tuffii hawaasa bal'aa ibsu raawwatanii jiru. Dabalataanis miidiyaaleen mootummaa kunniin ifaan ifatti garee shororkeessaa faannoo deeggarsa garaagaraa akka jiran irra gahamee jira. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnoota 2003tti barattoonni kutaa 12ffaa 226 qabxii olaanaa galmeessanii jiraachuu ibsameetii jira. Naannoo Oromiyaatti bara barnoota 2003tti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoraman keessaa barattoonni 226 qabxii olaanaa galmeessuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Kanuma hordofee tibba kana magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti sagantaa beekamtii kennuun bakka pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ogeeyyii barnootaa akkasumas barattoota qabxii olaanaa galmeessaniin argamanitti gaggeeffameetii jira. Saganticha kana irratti beekamtii kennuun qaamolee ijaarsaa mana barnoota bu'uuraa booruu irratti hirmaataniif gaggeeffamee ooleetii jira. Gabaasa kana ammoo gaazexeessaan ETV mana barnoota bu'uuraa booruu jedhamee waamamu kana akkana jechuun gabaasee ture. ኦሮሚያ ክልል ለቡሩ ትምህርት ቤት ፕሮጀክት ድጋፍ ላደረጉ አካላትና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የእውቅና መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። Dabalataanis broadcasting miidiyaaleen Itoophiyaa torbaan tokko osoo hin guutin dogongora hamaa lama kan tuffii hawaasa bal'aa ibsu raawwataniitii jiru. Keessattuu uummata Oromoo fi hawaasa Islaamaa irratti badii hammana hin jedhamne hojjetaniitii jiru. Faanaa Broadcast Corporationiin dheengadda hawaasa Islaamaa qabeenyaa fi lubbuu fi dhabee ajjeefame yakkamaa godhee dokumentari hojjetee ture. Isas namoonni hedduu arganii sana booda yakka isaanii hamaa kana dafanii balleessanii turan. Guyyoota darbe kana keessatti ammoo EBS'n seenaa gooticha Balaa Zallaqa qilxuu hojjechuun sababuma maqaa Oromoo hanga akaakayyutti dabalee maxxanseef akka badetti ilaalamee daqiiqaa muraasa booda maxxansicha achi buutee godhaniitii jiru. Hojjettoonni warshaa biiraa meettaa Amboo meeshaalee hatuun shakkaman hidhamanii jiru. Hojjettoonni warshaa biiraa meettaa Amboo lakkoofsa isaanii hin beekamne warshaa keessa meeshaalee adda addaa hatuun shakkaman hidhamuu gaazexeessaan Kaapitaal gabaaseera. Guutuu gabaasa kana Maahii Muhammad waan qopheeffate qabdi. Warshaan naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataatti argamu kun gurguramee dhaabbata BGI jala erga galeen booda meeshaaleen hedduun dhabamaa jiraachuu isaa beekameera. Gaazexeessaan Kaapitaalaa akka gabaasetti hojjettoonni hanna kanaan shakkaman to'annaa jala oolfamuu jalqabeera jedhaniiru. Bittaan warshaa hojjettoota 500 ol qabu kun torban lama dura abbaa taayitaa dorgommii fi eegumsa fayyadamtoota gabaa Itoophiyaatiin erga raggaasifameen booda guutumaan guututti dhaabbata BGI Itoophiyaa jala galeera jedhaniiru. Adeemsa bittaa ilaalchisee marii dhaabbileen lamaan jidduu ture gara naannoo waggaa tokkoof turus adeemsicha irratti garuu bulchiinsa warshaa meettaa Amboo bittaan eeyyamamuun dura warshicha gadhiisanii bahaniiru. Kunis hojjettoota dhaabbatichaatti shakkii uumeera jedhaniiru. Haalli kunis yeroo dhaabbatichi waa'ee ce'umsa jiruu fi waa'ee bulchiinsa haaraa ilaalchisee callisuun isaa shakkii hojjettootaa daran akka guddatu taasiseera. Warshichi kaapitaala gara birrii biliyoona 11 ta'u kan qabu yoo ta'u sababa rakkoo diinagdee yeroo ammaa kana isa mudateen gatii gadi aanaan gurguramee jira jedhaniiru.
Oduu biyya alaatiin gaazexeessituun Aljaziiraa Shiriin Abu Aqlii jedhamtu haleellaa loltoonni Israa'el magaalaa West Bank keessatti argamtu Jeeniin keessatti raawwataa turaniin oduu gabaasaa jirtu ajjeefamuu isii miidiyichi gabaasee jira. Miidiyaan biyya Qatar kun akka jedhutti loltoonni Israa'el itti yaadanii gaazexeessituu umurii waggaa 51 Abu Aqlii rasaasaan rukutanii ajjeesan jechuun gabaasaniiru. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan odeeffate qaba. A Palestinian journalist for Al Jazeera was killed by gunfire early this Wednesday in the occupied West Bank. Gaazexeessituun Aljaziiraa haleellaa Israa'el West Bank keessatti ajjeefamtee jiraachuu gabaafame. Gaazexeessituun Aljaziiraa Shiriin Abu Aqlii jedhamtu haleellaa loltoonni Israa'el magaalaa West Bank keessatti argamtu Jeeniinaa keessatti raawwataa turaniin oduu gabaasaa jirtu ajjeefamuu ishee miidiyichi gabaaseetii jira. Miidiyaan biyya Qatar kun akka jedhutti loltoonni Israa'el itti yaadanii gaazexeessituu umrii waggaa 51 Abu Aqlii rasaasaan rukutanii ajjeesan jechuun dubbata. Haleellaa kanaan gaazexeessaan kan biroos madaa'eetii jira. Mootummaan Israa'el loltoonni isaa gaazexeessitoota irratti xiyyeeffatanii haleellaa akka hin raawwanne ibseetii jira. Hinumaa gaazexeessitoonni kunniin wayita walitti dhukaasaa turan hidhattoota Filisteen haleelamuu akka hin oolle qoratamuu qaba jechuun mootummaan Israa'el dubbata. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Yaa'ir Laapid ajjeechaan gaazexeessituu Abu Aqlii akkan gaddisiisaa ta'uu himuun dhimma kana qondaaltota Filisteenii waliin ta'uun akka gadi fageenyaan qoratan ibsaniitii jiru. Walitti bu'iinsaa fi dirree waraanaa gosa kamiyyuu keessatti gaazexeessitootaaf eegumsi godhamuu qaba kan jedhan ministeerri kun hundi keenyaayyuu ammoo dhugaa baasuuf dirqama qabna jedhanii dubbataniitii jiru. Gargaaraan ministeera dhimma alaa Qatar Lu'aalaa Al-Qatar gaazexeessituun Abu Aqliin odoo galgala fuula of eeggannoof godhatamu uffattee jirtu fuula keessa rasaasaan rukutamte jechuun dubbata. Ministeerri fayyaa Filisteen gaazexeessituun kun erga rasaasaan rukutamtee hatamtamaan gara hospitaala geeffamtee booda du'a ishee mirkaneesseetii jira. Gaazexeessituun kun waggoota 15 darbaniif waraana Israa'el fi Filisteen afaan Arabaan gabaasaa turteetii jirti. Waraanni tibbana Israa'el fi Filisteen jidduutti gaggeeffamaa jiru lammiilee Israa'el 17 fi lammiilee Yukureenii 2 galaafatu isas gabaafameetii jira. Lammiileen Filisteen 26 ta'an loltootaa fi namoonni nagaa keessatti ajjeefamaniitii jiru. Waraanni Israa'el fi Filisteen yeroo dhiyoo as kan hammaate yoo ta'u loltoonni Israa'el West Bank keessatti haleellaa qaqqabsiisuuf eegalaniitii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya share gochuun YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa jedha. Oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.